Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Oromiyaa 11 Dr. Awwal baga nagaan dhufte. Galatuma baga nagaan dhufte. Mee gara marii keenyaatti haa tarkaanfannuuti yeroo ammaa kana waan hedduutu deemutu jira keessattuu lolli biyyoota lamaan garee ollaa fi TDF akkasumas raayyaa ittisa biyyaa walakkatti deemaa jiru haala oowwaadhaan deemutti jira. Injifannoowwan hedduutu galmeeffamaa jira. Gara sittiin deebinaati ammaaf mee labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa baaseerraa haa jalqabnuuti labsii kan akkamitti ilaaltaati? Labsiin qabatama waraana biyyattii irratti waggaa tokkoof deemaatiin tureen alatti ilaalamuu hin danda'u. Developmentii waraana sanii wal qabateetiin dhufeedha. Akkuma beekamu jalqaba waraanni kun waggaa har'aa wayita jalqabamu ilaalchi mootummaa kan ture humna mootummaatti fayyadamee humna naannoo Amaaraa keessa jiru special forces isaanii milishaa isaanii faannootti fayyadamuudhaan akkasumas mootummaa Eertiraa affeeruudhaan waraana san yeroo gabaabaa keessatti hinjifannee xumurree rakkoo isaan yeroo sanatti Tigraay irra hin jira jedhaniitiin laalanii humna TPLF balleessuudhaan humna ilaalcha mootummaa yaada mootummaa fudhatu uummata Tigraay irratti dhiibuudhaan qabatama naannoo san jiru jijjiiruu ture. Qabatama naannoo san jiru jijjiiruu jechuun ammoo akkuma beekamu wanti gara waraana kanaa mootummaa kana oofee waldhabbii TPLF wajjin jiru qofa osoo hin taane mootummaan biyya sana irratti walumaa galatti ilaalchi siyaasaa ilaalchi adda ta'e ilaalchi biyyattii sana sirna federaalummaa kanarraa gara duubaatti deebisu akka dhufu waan barbaadamuuf isa kanaaf ammoo humni hidhateetiin qophaa'eetiin rakkootti ta'uu danda'u humna TPLF waan ta'eef isa san bakka sanii balleessanii humna qajeelfama mootummaa fudhachuu danda'uun bakka buusuudhaan yeroo gabaabaa keessatti san xumuranii gara piroojeektii ofii deemuu ture yaadni ture jechuudha. Piroojeektiin suni akka yaadametti deemuu hin dandeenye miscalculationii hedduutu ture. Deemneetiin amma bakka kana geenneetiin jirra. Mootummaan TDF fi TPLF akka yaade sanitti bakka sanii balleesseetiin humna biraatiin bakka buusu osoo hin taane innummaan mataa isaatiiyyuu muddama guddaa keessa seenee amma state of emergency kana labseetiin jira jechuudha. So wanti argaatiin jirru waraanni suni akka jalqabame yaadameen akka saganteeffameen karoora saniin deemuu waan hin danda'iniif humnoonni mootummaadhaan mormaatiin jiran TDF qofa osoo hin ta'in WBOnis humnoonni adda addaas dhiibbaa mootummaarra godhaniin humni mootummaa dadhabee amma Finfinnee iyyuu xiyyeeffannaa humnoota kanaa keessa seentee mootummaan of baraaruudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhachuudhaaf uummata irrattis pireejarii uumuudhaaf uummata mobilaayiz gochuudhaaf labsii kana labseetiin jira. Labsiin kuni jijjiiramni inni guddaan fidu jira natti fakkaatu. Wanti inni godhu tokkochi yoo jiraate keessatti iyyuu Finfinnee keessatti sabaaf sablammoota adda addaa uummata Tigraay fakkeenyaaf akkasumas Oromoo humnoonni amma mootummaa kana wajjin jiran karaa argataniitiin dhiibbaa adda addaa miidhaa adda addaa irra geessuu akka danda'an yoo kana majeessuu danda'e yoo kanaaf karaa bane malee qabatama lafarra jiru jijjiiruu waan danda'u natti fakkaatu. Hiikkaan labsiin kun qabus kana ala wanta biraa ta'uu hin danda'u. Galatoomi Dr. Labsiiwwan kanneen keessatti dhorgaawwan garagaraatu achi kaa'amee jira. Qunnamtiiwwanii fi geejjibni naannoo walumaa galatti ni dhaabbata. Waan lammiin umriin isaanii tajaajila loltummaaf ga'e kanneen meeshaa waraanaa qabdan akka duultan naannoo biyyattii kamiitti humna ittisaa yookiin qaama nageenyaa kamuu bobbaasuun nagaa fi tasgabbii akka kabachiisuuf ajaja kennuu kan biraa immoo itti aaneetiin walumaa galatti labsiiwwan hedduu kaa'ee jira. Muddama kanatti qaamni seeraa olaantummaa seeraa kabachiisuu faayidaan ala ta'a. Biyya duraanuu olaantummaan seeraa keessatti hin kabajamnetti qaamota seera dhabsiisuun miidhaa akkam qaba jettanii yaaddusin? Laalli wayitaan reefu labsiin kun mataa isaatti wanta labsameef qofa jijjiiramni inni biyya san keessatti fidu hin jiru wayita siin jedhu maal jechuu kiyya tokkoffaa biyya mootummaan abbaa irree bulchu tokko keessatti adda addummaan
labsii kanaan booda jiruu fi osoo labsiin kun hin labsamin wanti jiru baay'ee waan walirraa fagoo miti. Sila akka seeraatti, akka heera biyyattiitti, akka heera addunyaattis muddamni guddaan wayiitu uumamu. Muddamni jireenya biyya sanii itti fufiinsa biyya sanii gaafii keessa seensisu wayiitu uumamu. Mootummaan dirqama seeraa ka ilma namaa mirga ilma namaa kabajuu kan qabu sanii ofirraa suspend godheetiniini rakkoo san yeroo gabaabaa keessatti hiikuu akka danda'u adeemsi akkasii jira. State of emergency kana eega labsanii booda mootummaan humna qabuuni rakkoo jiru hunda akka hiikuu danda'u qabeenya mootummaan qabu qabeenya biyyattiin qabu akka itti fayyadamu hawaan akkasii gochuu danda'a. Biyya kana keessatti garuu wanti labsii kana dura ture wanta amma labsii kana boodaan dhufuudhaaf deemu addaa miti. Naannoo Amaaraa agarteetti ni hoo jiraatte yeroo baay'ee I think kun amma yeroo jahaffaa kan natti fakkaata. Uummanni hundiyyuu ka humna qabu, ka nagaya qabu, ka umriin isaa gahe martiyyuu gara dirree waraanaa akka deemeetiniin raayyaa waraanaa wajjin akka dhaabbatu waamichi godhamaatiin ture yeroo dheeraadhaaf. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa keessatti walumaa galatti waamichi kana godhaatiin ture. Wanti amma godhamaatiin jiru akkuma reefu kaasee humnoota mootummaa wajjin associationii qaban tokko kanatti fayyadamaniitiin namni akka socho'uu hin dandeenye geejjibni xiqqoo haala duraatiin haala adda ta'een sochiin akka godhamuu hin dandeenye gochuu danda'a ta'a. Garuu ammoo labsiin kun labsamuu mataa isaatti karaa seeraatiinis qabatama lafarra jiruunis walitti qabdeetiin laateetiin jette jijjiiramni inni fidu guddaan hin jiru. Infasisiin guddaan ta'uu qabu labsiin labsamuu isaa labsiin labsamuu qabuu isaatii miti. Akka allaalutti wanti mootummaan labsii duras ammas godhaatiin hin jiru waan baay'ee walirraa fagaatu miti. Baay'ee walirraa fagaatu kunneen. Osoo mootummaa seera kabaju ta'e restrictionii seerri irra kaawusan laaleetiniini wanti tokko gochuu irraa of duubatti jedha. Wanti akkasii garuu hin turre Itoophiyaa keessa kanan duras jechuudha. So labsiin kun labsamuu akka addaatti laaleetiniini waan addaa wayii signify godha jechuu hin dandeenyu. Garuu wanti inni mul'isu tokko mootummaan hagam tokko humnoonni kunniin itti kalaayaa gara Finfinneetti kalaayaa adda dhufaniin lafa qabataa adda dhufaniin humni isaanii jabaataa adda dhufeen humni mootummaa dadhabaa guyyaarraa gara guyyaatti raayyaan ittisa biyyaa ta'uun isaa gaafii keessa seenaa adda dhufuuni mootummaan cinqamuu isaa labsii kanatti seenuu isaa mul'isa. Saniin ala garuu hiikaa guddaa wanti qabu natti fakkaata. Galatoomi Dr. Mee yeroo hedduu qabxiiwwan ka'uu qaban raafama biyyaatiin wal qabateetiin waa'ee mootummaa ce'umsaa akkasumas mudannoowwan uummanni Oromoodhaa kanaan dura mudate keessaa gaafii ka'uu qabu. Yeroo ammaa kana ollaa fi TDF waliigalteen isaan qaban waliigaltee waraanaan mootummaa kana fonqolchuuti. Gama bulchiinsaatinuu yoo gareen lamaan kunniin kan mootummaa kana fonqolchanii aangootti dhufan taate waliigalteen uummanni Oromoo eeggachuu qabu waliigaltee akkam ta'uu qaba jettanii yaaddu? Baay'ee galatoomne. Gaafiin kun gaafii baay'ee yeroo ammaa kanatti gaafii arjanti ta'e gaafii yeroon gaafatu gaafii bakka adda addaatti humnoonni adda addaa warra biyya keessaas warra biyya alaas kaasaatiin hin jirudha. Ilaalchi jiru amma karaa tokkoon mootummaan kun haala kanaanii itti fufuu hin danda'u. Humnoonni kunniin akka qaama humna mootummaa kana bakka sanii kaasuudhaaf buqqisuudhaaf qabsaa'aatiin hin jiranitti haalli mootummaan kun ammaan booda itti fufuu danda'u hin jiru ilaalchi jedhutu jira. Mootummaan illee wanti inni godhaatiin hin jiru, wanti inni dubbataatiin hin jiru, poozishiniin inni qabate karaa nagahaatiin dubbiin kun akka dhumachuu danda'u akka hin feenedha. Garuu walumaa galatti dubbiin kun karaa waraanaatiinis dhumatee karaa haasahaatiinis dhumatee ultimately deemameetiin transitional processii wayii jiraachuu qaba. Mootummaan ce'umsaa processiin ce'umsaa wayii jiraachuu qaba. Yoo processiin ce'umsaa kan jiraanne taate filmaanni jiru itti fufiinsa ta'a. Wanti amma jiru kun itti fufuu jechuudha. Dubbiin guddaan amma humnoonni mootummaadhaan wal dhabaatiin jiran kunniin TDF'if oolaan mootummaan kun akka mootummaa legitimate ta'etti ilaalameetiin itti fufuu akka danda'u hayyamanii isa san fudhatanidha. Kanarratti ultimately wanta kana kan murteessu humna natti fakkaata.
Mootummaan obviously filannootti hirmaadhee filannoo injifadhee jira jedhaatiin hin jira. Talking pointiin mootummaa yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin mootummaan kaasuu laatteetiin hin jette haala bal'aa ta'een uummanni mootummaa kana filatee jira. Gaafa ji'a har'aa, exactly ji'a har'aa mootummoota adda addaa walitti waamanii uummata walitti baasaniitiin sagantaan mootummaa uumuu ka Abiyyi godheetiin jedhe suni wanti inni mul'isu gara tokkoon olaalteetiin jette uummanni addunyaa uummata biyya kanaatiin ani filatamuu kiyya akka beeku barbaadaa jedheetiin haala saniini paartii agaskoo qopheessee jechuudha. Wanti suni godhamuuf ammoo akkanumaanii miti. San beekuun barbaachisaadha. Haala mul'inna qabuun mootummaa uumuun suni mootummaa foorm gochuun suni kan barbaachiseef Abiy Ahmed mootummaan isaa legitimasiin isaa fudhatamni isaa gaafii keessa waan jiruuf addunyaan wanta sana akka arguu barbaada. Ammaan boodas waraana kanaan wal qabateetiin humnoonni mootummaan ce'umsaa dhaabachuu qabaa jedhaniitiin mormaatiin jiran wanta jiraniif deemeetiin dubbiin kun gara sakka hin deemne barbaada. Akkamitti mootummaan uummataan filatame osoo jiru mootummaan ce'umsaa dhaabataa gaafii jedhu kaasuu barbaada. Kanaan wal qabateetiin I think wanti tokko kaasuu kan barbaadu akkuma beekamu amma humnoonni addunyaa irra jiran Ameerikaa dabalateetiin dhimma kana keessa karaa adda addaatiin dhiibbaa godhaatiin jiranii. Guyyaa 2-3 dura bakka bu'aan mootummaa Ameerikaa ka walumaa galatti gaafa Afrikaatiin wal qabateetiin dhimma Itoophiyaa kana kallattiidhaan hordofaatiin jiru. Mootummaan Abiy uummata Itoophiyaatiin filatamee jira waan jedhu kaaseetiin jira. Uummata Itoophiyaatiin filatameetiin jira. Prosperity Partiin Abiyyis uummata biratti haga tokko deeggarsa qabaa waan jedhu kaaseetiin jira. Now kuni akka allaalutti wanta mul'isu qaba. Callisaniitu waan akkanuma wanta kana waan jedhan natti fakkaatu. Osoo humnoonni siyaasaa biyya keessa jiran kan mootummaadhaan wal mormaatiin jiran kan biyya alas jiranii mootummaan ce'umsaa biyya kana keessatti jiraachuu qaba yoo akkas kan taane taate rakkoon kun hiikamuu hin danda'u osoo jedhanii mootummaan Ameerikaa yookaan bakka bu'aan isaanii Abiy mootummaa uummataa filatamee deeggarsa qabaa jechuun isaa implikeeshinii guddaa qaba natti fakkaata. Kanarratti waliigaltee wanta jiraatu natti fakkaatu. Warri TDFs warri WBOs humnoonni kaawwanis ifaan kaatiniin kan jiran mootummaan ce'umsaa jiraachuu qaba. Predominantly amma ilaalchi waliigalaa mootummaadhaan ala kan jiru biyyattiin tuni rakkoon siyaasaa jiru hiikamuudhaaf mootummaan ce'umsaa jiraachuu qabaadha. Yaada adda addaatu jira kanaan wal qabatee mootummaa ce'umsaa keessayyuu gariin isaanii mootummaan yeroo gabaabaadhaaf caretaker government uumamee jaajaa akkanaaf Sambooda immoo mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba ilaalchi jedhu jira. Warri TDF kanuu kana kaasaa jiran akkasii kuuwwanis waan akkasii kaasaatiin hin jiranii. So inni keessa walumaa galatti mootummaan ce'umsaa jiraachuu qaba wanti jedhu ilaalcha humnoota kanaan konsensasiin guddaan irra jirudha. Kanaan wal qabateetiin yoo mootummaan ce'umsaa kan dhaabbatu taate gaheen TDF yookaan TPLF maal tahaa kana keessatti wanti bara 1991 ta'e akka hin taane wanti dhoogumaa inni. Uummanni Oromoodhaa maal godhuu qaba yookiin hooggantoonni rakkoon bara 1991 mudate sun akka hin deebineef jechuudha. Exactly. Karaa uummata Oromootiinis gaafiin suniin karaa Oromootiin qofa osoo hin taane warrummaan addunyaa irratti rakkoon kun karaa nagahaatiin hiikamuu qabaa jedhanis rakkoon suni deebi'eetiin akka hin dhufne irra deddeebi'aniitiin haasa'aatiin jiran. Warri TDFs ifumaan ifatti wanti jedhaatiin jiran fedhiin uummata keenyaas fedhiin keenyas haala bara 1991 turetti deebi'uu miti jedhaniitiin irra deddeebi'aniitiin haasa'aatiin jiran. Now, isaan irra deddeebi'aniitiin nuti fedhiin keenya aangoo Finfinneetti qabachuu miti jechuun isaanii waan gaariidha. Garuu ammoo gahaa miti. Walumaa galatti garuu isaan qofaa miti kana godhataniin kan jiru
addunyaa walumaa galatti warra Ameerikas hoolaaltee humnoota adda addaa neetworkiidhaan adda addaa influensii adda addaa karaa adda addaatiin uuman kun hundiniyyuu konsensasiin guddaan jiru yeroo ammaatti TDF yookaan TPLF roolii gahee bara 1991 taphachuu hin qabanii suni biyyatti ammas deebi'eetiniin gara balaa biraa deebisaa. Kun ifa. Warri mootummaa keessa jirus kana fudhataa, warri TDFs kana hin fudhataa. Ummannummaan Tigraayiyyuu deebi'eetiniin haalli amma yeroo waggaa dabre kana qunname yeroo dheeraa booda haala bara 1991 tokko deemu taate wanti riskiin akkasii akka uumamu hin barbaadan. Fedhiin isaanis san hin fakkaatu ammatti jechuudha. So ilaalchi bal'inaan jiru ammatti humni Oromoo primarily biyyattii tasgabbeessuu haala itti danda'u mootummaa ce'umsaa kana hoogganuu haala danda'utti humnoota biraa wajjin ta'eetiin jechuudha. As bahuu hoo ka danda'u taate yeroo ammaa kanatti humni Oromoodhaan ala ce'umsa biyya sanii, tiraanzishinii biyya sanii bakka bu'uu danda'u hin jiraa jedhameetiin hin yaadamu. Kanaan wal qabatee amma shakkiin adda addaa rakkoon adda addaa kan ka'u jira bakka adda addaati. Humni mootummaa keessattiyyuu raayyaa ittisa biyyaa poolisiin federaalaa kan bakka adda addaa jiru guutumaan guututti yoo diigameetiin hin jedhe yeroo ce'umsaa kanaaf humni tasgabbiidhaaf nageenya irratti hojjechuu danda'u humna kamii? Wanti jedhamu gaafii guddaadha. Woboon addatti kana gochuu danda'a. TDF hoo gara jiddu galeessaa dhufeetiin wanta kana gochuu barbaada. Wanti jedhu gaafii guddaa karaa adda addaatiin ka'aa jirudha. Karaa siyaasaatiin illee Oromoon fakkeenyaaf humna waliigala ta'ee qophaa'eetiin wanta kana bakka kana ispeesii bakka amma qullaa ta'e kana guutuudhaaf qophiidha. Wanti jedhus gaafii tokko. So kunniin gaafiiwwan karaa adda addaatiin ka'aatiin jiranidha. Oromoonis kana karaa adda addaatiin irratti qophaa'aatiin jiru initiatiiviin ani mataa keetti beeku jira. Daayirekshiniin itti deemaatiin hin jirru garuu yoo waraanni kun karaa humnaatiin gadhumu taate karaa nagahaatiinis yoo dhume gara mootummaa ce'umsaa yoo ta'e malee karaa biraatiin haalli rakkoon kun itti hiikamuu danda'u hin jiru jechuudha. Isaniif garuu cilifneetumaan haasawuu qofa osoo hin taane haala kamiin Oromoon akka Oromootti biyya san keessatti mirga ofiis kabachiisuu danda'a. Kaawwaniifis gaachana ta'uu danda'a haala jedhu irratti qophaa'uun san itti yaaduun saganteessuun baay'ee barbaachisaadha. Dr. Galatoomii mootummaa ce'umsaa ijaaruu kanaan wal qabateetiin dhiyeenya kana waa'een mariin biyyoolessaa ka'aati jira. Haala amma deemaa jiru kanaan labsiin yeroo muddamaatis labsamee jira. Muddamsuu amma jiru kanaan mariin biyyoolessaa kun ni uumamamoo hin uumamu yookiin bu'aan inni qabaatu maali? Marii biyyoolessaa jechuun naashinaal daayaloog wanti jedhamu kun walumaa galatti biyya rakkoo siyaasaa guddaa qabdu, biyya ilaalchi adda addaa keessa jiru, biyya garam deemuu qabdi, biyya akkamii ta'uu qabdi, eenyummaan biyya kanaa maal ta'uu qaba. Waan jedhu irratti walii galteen bakka hin jirretti humnoonni ilaalcha adda addaa qaban wal bira dhufaniitiin biyyi tuni maal ta'uu qabdi waan jettu irratti walii galtee akka uuman piroosesii godhamu naashinaal daayaloog jechuudha. Rakkoo karaa seeraatiin hiikamuu hin dandeenye, rakkoo karaa heeraatiin hiikamuu hin dandeenye, walii galteedhaan konsensasii uumanii rakkoowwan gaafiiwwan siyaasaa ijoo taate hiikaniitiin biyya gara nagahaatiin gara fuuldura tarkaanfachiisuudha. Mariin akkasii kan barbaachisuuf kan godhamuufis biyyoota adda addaa irratti as dura kan godhamee kan beeku rakkoo akkasiisan hiikuudhaaf. Suni kan ta'uu qabu humnoota waliigalanii fi ilaalcha wal fakkaatu qaban qajeelfama mootummaan kaa'uun osoo hin taane humnoota wal bira taa'aniitiin wajjin haasawuu hin barbaanne stakeholderoota dhimma biyya sanii irratti nagalcha jedhan hundayyuu of keessatti hammachuu qaba. Mariin kun immoo in the final analysis wanti inni godhu maa inni wanta jedhu irratti konsensasiin jiraachuu qaba. Yeroo ammaa kanatti wanti nu barbaachisu marii kana wanta jedhu irratti waliigalteen jiraachuu qaba. Biyya keessatti waraanatu deemaatanii jira. Labsii yeroo hatattamaa labsaatiin hin jiran. Kana keessatti tasgabbii akkamitti jiraateetiin marii gochuu dandeetta egeree biyyattii irratti hin dandeettu.
It doesn't make any sense. Hiikawiti yung qabu. Yoo mariin akkasii kan godhamuu qabaatu ta'ee qabatamni lafarra jiru marii san gochuudhaaf mijaa'aa ta'uu qaba. Mootummaan calliseetumaan wanta silaa rakkoo biyya san keessa jiru ittiin hiikuudhaaf akka fireemworkiitti itti fayyadamuu dandeettu hundayyuu tuqeetiniin karaa silaa rakkoo kan hiikuu danda'u osoo hin taane bu'ama siyaasaa keessaa argachuudhaaf waan marayyuu tuttuqeetiniin haaluma hin taaneen yoo kaballeessu taate ammas rakkoo biyyatti yoo dabalu taate malee rakkoon hin hiikuu danda'u hin jiru. Akkuma yaadatamu asiin dura mootummaan komishinii adda addaa dhaabeetiniin ture. Nagaaf waliigaltee peace reconciliation jedhameetiniin sanarratti dhaabateetiniin ture. Waa'ee eenyummaa irratti jedhameetiniin komishinii dhaabateetiniin ture. Inishitiivii adda addaatu ture. Inishitiivii rakkoo biyya sanii hiikuudhaaf gaariidha jetteetiin ati fudhatu tokko. Garuu ammoo suni hundiniyyuu fakkeessuudhaaf bu'aa siyaasaa keessaa argachuudhaaf malee genuinely mootummaan commitmentii rakkoo san hiikuu qabnaa irraa akka ga'eetiniin wanta godhee miti. Waan san ta'eef komishiniin amma biyya keessatti araaraa fi nagaa buusuudhaaf uumameetiniin jedhee gadi baheetiniin mootummaa deeggareetiniin waraanni kun gaarii ta'uu labseetiniin ture. Ammaan booda fakkeenyaaf uummanni Itoophiyaa waan akkasii osoo dhaabdeetiniin iyyuu jette akkamitti amanuu danda'a. So mootummaan yeroo hundayyuu yaada ilaalcha lafarra jiru kan namni bakka adda addaa osoo wanti akkanaa ta'e gaariidhaa jedhu bu'ama isaa wayii dhuunfachuudhaaf politicize godheetiniin uffayyadduudhaaf haa kanallee goonee jirra jechuudhaaf yoo kaballeessu taate sunu deemeetiniin biyyattii sana gara rakkoon isii hiikamuu hin dandeenyetti gara diigama hin taanetti yoo ka'oofu taate malee bu'aan inni qabu hin jiru jechuudha. Biyyi tokko hooka diigamullee taate by the way namni tokko fedheef hin diigamu fedhiin uummata bal'aa jiraachuu qaba. Yoo eventually karas illee kan deemamu taate walii galteedhaan garas deemuun barbaachisaadha. Maaliif uummanni kuni jaalates jibbees akka biyya tokkottis jiraatee wajjaan bahees jiraatee lafa san walitti qaba. Lafti walitti jirti. Uummanni Tigraay fi uummanni Amaaraa amma lafa irratti wal dhabaatiin hin jirantu jira. Garuu ammoo biyyoonni lamaan sunniin ollaadha. Har'allee waggaa kuma har'allee wajjin jiraataatiin turan waggaa kuma dhufullee walumaan jiraatan. Haala hin taaneen wal madeessanii wal waraananii hamma haala lamaan kanneen uummata Tigraay fi Amaaraa agartu kanatti haala kanaan wajjin bahurraa karaa nagahaatii wajjin bahuu danda'a. Sunis karaa tokko. So mootummaan national dialogue yaada marii biyyoolessaa kana inni akka mootummaatti qajeelfama kennaa inni stage manage gochaa eenyutu hirmaata wanta jedhu inni murteessaa kan godhamu taate sun maaliif barbaachisa marii akkamitti mariin akkasii wal dhabbiin jiru bar inni guddaan tokko mootummaa wajjin biyya kana keessatti gaafa muummichi ministeeraa sochii uummanni Oromoo aarsaa meeqaan angorra isa baasee itti kennee kaayoo san itti kenneetiin hin jedhee guutumaan guututti uummata san ganee ilaalcha uummata keenya biratti fudhatama hin qabne primarily ilaalcha uummata Amaaraa wajjin align ta'uu fudhateetiin biyya san centralize gochuu gara duritti deebisuudhaaf sochii godhe. So sochiin uummanni keenya karaa nagahaatiin godhaatiin ture suni kaayoon sun bakka hin gahiin osoo bakka hin gahiin karaa biraa baddee hijack ta'e. Amma gaafiin guddaa wal dhabbiin guddaan kan jiru mootummaa biyyattii tana gara duubaatti deebisuudhaaf deemaatiin hin jiruu fi humnoota biyyattiin tuni sirni federaalizimii lafarra jiru kan duraanii caalaayyuu jabaatee dimokrataayiz ta'eetiin itti fufuu qabaa warra jedhan jidduudha. Warri kun ammoo yeroo ammaa kanatti mootummaa keessa hin jiranii akka mormitootaattis hayyamamee fi wanta silaa mormitoonni gochuu danda'an gochaatiin hin jiranii gariin isaanii mootummaadhaan qawweedhaan wal waraanaatiin hin jiranii haala kamiin walii galteen godhamuu danda'a haala kamiin mariin godhamuu danda'a mariin hiikaa qabu kan rakkoo beessanii hiikuu danda'u hin ta'u qabatamni lafarra jiru mariin akka godhamu
waan taasisuu miti. Mariin amma yeroo sila mariin godhamuu ture jira. Nuti hundiniyyuu biyya kana keessatti rakkoon biyya kanaa hiikamuudhaaf mariitu barbaachisaa jedhaatiin hin turre osoo gara waraanaa hin deemin jechuudha. Hireen silaa marii godhaniitiin rakkoo biyya sanii itti hiikuu danda'an balaa amma biyya kana irratti deemaatiin hin jiru itti hambisuu silaa danda'amu hireen sun dabaree jira amma. That window is closed. Kun ammoo deebi'uudhaaf piroosesiin biraa piroosesiin addaa eegalamuu qaba. So ammatti mariin biyyoolessaa wanti jedhamu suni conceptually wanta hojjechuu danda'u miti. It's pointless. Akkuma isin jedhe yoo siyaasaa mootummaa tarkaanfachiisuudhaaf wanta mootummaan uummata biyyaas akkasumas warra biyya alas ittiin sobuu danda'u waan akkasii yoo uumuu danda'e malee san bira dabreetiin wanti uumuu danda'u hin jiru. Sobuun kun ammoo kijibuun kun uummatatti taphachuun kun geemiin akkanaa kun deemeetiin balaa akkanaa keessa jiru kana keessumaa fide malee rakkoo beessanii hiikuu hin danda'u. Kanaaf inni suni mariin kuni marii rakkoo beekanaa hiikuu danda'u miti hiikaallee hin qabu yaada jedhu kiyya. Galatoomi Dr. Mee gara biyya alaa tarkaanfannuuti dhiibbaawwan biyyoonni alaa mootummaa Itoophiyaa irratti adeemsisaa jiran gaggeessaa jiran keessaa gaafii muraasa qaba. Gabaasa dhaabbanni Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatii fi Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Tigraay ilaalchisee baasan yoo argitee jiraatteef akkamitti ilaaltaa? Kan biraa immoo dhiibbaan biyyoonni dhihaa mootummaa Itoophiyaa irratti godhaa jiran immoo garmalee dabalee jira. Fakkeenyaaf dhiheenya kana Ameerikaan African Growth and Opportunity Act carraa daldala qaraxaan alaa Itoophiyaa irraa dhaabdee jirti. Sunis dhiibbaa biraati. Isa kana akkamitti ilaalta? Baay'ee galatoomiyaa. Kunis I think wantoota amma yeroo ammaa kanatti deemaatiin jiran mormii ijoo keessaa tokko. Akkuma yaadatamu asin dura waraanni kuni karaa seeraatiin godhamaatiin akka hin jirre balaan adda addaa yakki adda addaa waraana kanaa wal qabateetiin raawwatamaatiin akka ture sanyii duguugaa waraana yakka waraanaa war crimes jennuun kana akkasumas yakka namooma irratti godhamu crimes against humanity kunniin yakki kunniini yakka biyyattii takka akka biyyaatti dhimmu osoo hin taane yakka walumaa galatti ummata addunyaa laallatudha. Seera addunyaatti yakkoota kanneen raawwachuun itti nama gaafachiisa sadarkaa addunyaatti jechuudha. Qaamonni adda addaa mootummaa walii galanii dabalatee NGO'dhaan mirga dhala namaa irratti hojjetan baay'een isaanii waraana kanaan wal qabateetiin yakkoonni addunyaa irratti itti nama gaafachiisan baay'een isaanii akka raawwataman ibsaatiin turanii ragaan adda addaa karaa miidiyaatiinis karaa adda addaatiinis bahaatiin ture. Now kanumarraa ka'eetiin uummanni addunyaa baay'ee lolee waan tureef mootummaan mootummaan addunyaa the United Nations wanta kana qo'achuu qabnaa maal akka ta'e beekuu qabnaa jedhamee komishinii mirga dhala namaa kan Itoophiyaa wajjin walii galaniitiin kan irratti hojjetaatiin turan. Now rakkoon guddaan gabaasa kanaan wal qabateetiin jiru inni guddaan tokko jalqabumarraa United Nations komishinii Itoophiyaa kan mootummaan Itoophiyaa muude wajjin walii galeetiin wanta kana dhugaa kana baasuudhaaf hojjechuu hin dandeenye jedhaniitiin wanta kanatti seenuun inni mataa isaa rakkoo guddaa ture. Komishinichi akkasumas namnichi komishinii kana hoogganu bilisaa miti dhimma kanarratti. Namni kuni akka nama tokkotti nama mirga dhala namaatiif yaadda'u ta'uu danda'a, dimokiraasiin biyya keessa akka jiraatu fedhuu danda'a. Garuu ammoo waraana amma deemaatiin jiru kana keessatti eenyuun deeggaraa, eenyu akka injifatu barbaada wanti jedhu ifa. Ideoloojikli illee eenyu wajjin jira kan jedhu ifa. Haala kana keessatti
qaamni biyyaan alaa tokko qaama biyya jiru keessa jiru wajjin kan mootummaa wajjin wal qunnamtii qabu wajjin walii galeetiin qorannoo akkanaa kana wayita geessisu haala kamiin iyyuu qorannoon sun bilisa ta'uu hin danda'u. Warri United Nations biyya alaatii fidu afaan biyya sanii hin beekanii, qabatama biyya sanii hin beekanii, siyaasa biyya sanii hin beekanii, namni afaan hiikuuf investigationii isaan godhan kanaaf nama biyya saniiti. Namni biyya sanii ammoo karaa adda addaatiin dhiibbaan itti godhamuu akka danda'u, irratti godhamuu akka danda'u ifa. Kanaaf riippoortichi walumaa galatti haalli inni jalqaba irraa ka'eetiin itti godhames wanti amma riippoortichi of keessaa qabu wanti isaan irra geenne jedhanis haalli isaan waan irra gahan kanarra gahanis baay'ee gaafii guddaa kaasa. Methodologically gabaasni akkanaa wayita hojjetamu haalli itti hojjetamu haalli odeeffannoon kun walitti itti guuramu haalli namoonni kana wajjin wal qabatee rakkoo kana wajjin wal qabateetiin balaan irra gahe haalli namoota kana yaada isaanii rakkoo isaan irra gahe sagalee isaanii riippoortii kana keessatti galchitu kun hundi methodologically karaa itti silaa godhamuu qabu qaba. Riippoortiin kun karaa san hordofu wanti baay'een isaa ifaa miti. And at the same time yakkoota rakkoowwan bakka adda addaatti raawwatamanii miidiyaan addunyaa ifumaan ifatti ragaa jabaadhaan gabaaseetiin hin jedhe riippoortii kana keessatti hin dabalamne. So akka ilaalcha kiyyaatti riippoortiitti wanti inni jedhu lachuu hundiniyyuu balaa mirga ilma namaa irratti geessanii jiranii waan jedhudha. Kana jechuun amma ani kan riippoortii kanarraa rakkoo qabaa wayitis hin jedhu warri TDF rakkoo wayitiyyuu dongora wayitiyyuu uumne jechuu miti. Garuu ammoo wanti warri Tigraay godhanis wanti gara mootummaatiif Eertiraa godhanis somewhat qixxeedha wanti jedhu kuni wanta baay'ee I think madaala irraa ala baheedha. Kanaaf suni rakkoo guddaa akka qabutti fudhadheanii dogongorri jalqabuma uumame natti fakkaata. Karaa dhiibbaa mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan addunyaa godhaatiin jiru wal qabateetiin gaafii kaafte dhugaadha mootummaan Ameerikaa progressively yeroo irraa gara yerootti dhiibbaa godhan jajjabeessaatiin deemaatiin jiranii. I think wanti beekamuu qabu tokko inni mootummaan Ameerikaa mootummaa Abiy akka malee gargaaraatiin turan. Waraana kanarratti jechuu kiyyaa miti. Mootummaan Abiy wayita gara aangootti dhufe akka mootummaatti gargaaraatiin turanii ideologically illee wanta Abiy irraa haasa'u wayita baay'ee hin jaalatan. Fakkeenyaaf amma karaa diinagdeetiin wal qabateetiin poolisiin Abiy hordofuu barbaadu free market capitalismidha. Kun ammoo seera mootummaan dur ture hordofuun adda. Capitalismiin akkuma beekamu kaampaniiwwan gurguddaadhaa hiree baay'ee banaa. Warri kaampanii gurguddaa qabu wanta kana hin barbaadaa jechuudha. Karaa kanaan hin barbaadanii ideologically illee wanti inni yeroo baay'ee haasa'uu fi wanti akka aadaatti keessattuu yeroo dimokiraatota kuwwanis wanta isaan itti amananiin wal fakkaata politically jechuudha. So mootummaan kun mootummaa isaan deeggaranidha. Garuu ammoo Abiy Ahmediif mootummaan isaa maraatuma kana hin jedhamne wanta qabanii fi warruma isaan deeggaran kanayyuu ammataniitiin hin deemuu hin dandeenye. Uf jalatti qabataniitiin hin deemuu hin dandeenye. Mootummaa haga Ameerikaa ga'uu humna adda addaa dhiibbaa adda addaa gochuu danda'u kana baay'ee kabajaa akka hin qabneef tuffii guddaa akka qabaniif mul'isaatiin hin turan. Disrespect godhaatiin hin turan. Abiy jechuudha. Kuni kan ta'uuf partly namichi akka namaatti ilaalchi inni mataa isaatiif qabu baay'ee isaa oli. Gara biraatiin ammoo wanti inni godhu kun akka amantii isaatti na fakkaata. Waan waaqni wanta kana akka hojjetu ergeef wanti inni godhaatiin hin jiru kun ammoo wanta waaqaan sanctioned ta'e ajajame. And therefore wanti waaqaan ajajame dogongora akka hin taane namoonni biraa mootummaa guddaas haa ta'u akka Ameerikaa
wanti waaqni jedhu kanaan karaa waaqni isa irra oofee kanaan ala hoo ka yaadan taate dogongora akka ta'an wanta yaadu natti fakkaata akka laalutti. Wanti kuni like Messiah complex political theology jedhama. Theoriin isaallee jira wanta kana. Amantiin siyaasa keessa seenee wanti mootummaan tokko godhu poolisii lafarra jiruun qabatama lafarra jiruun siyaasaan osoo hin taane ilaalcha amantaa namichi qabuun driven hoo ta'u taate kan geggeeffamu hoo ta'e suni gaheen amantiin siyaasaa keessatti qabu gahee siyaasaan yookaan immoo poolisiin siyaasaa keessatti qabu ol ta'a jechuudha. So in any event ilaalcha ofii qaburraa ka'ees amantii isaarraa ka'ees koo fedheef iyyuu haa tuffatu mootummaa Ameerikaatiif tuffii guddaa akka qabu mul'isaatiin hin ture Abiy. Ameerikaanonni sanii wal qabateetiin yeroorraa gara yerootti aariin isaanii dabalaatiin deemaatiin hin ture. Ammas I think wanta Jeffrey Feltman dhihoo kan haasa'e yoo dhageette still guutumaan guututti reject wanta godhannatti hin fakkaatu. Ammas Abiy deeggarsa mootummaa qabaa jedhaniitiin uummataa qabaa jedhaniitiin haasa'aatiin jiranii jechuudha. Garuu akka mootummaatti sadarkaa sanitti disrespect wayita ta'anii rakkoon lafarratti deemaatiin hin jiru ammoo biyyattii gara diiguutti wayita deemu gaafuma Afrikaa kana iyyuu guutumaan guututti rakkoo guddaa irra geessu gaafa deemu suni waa'ee Itoophiyaa qofa osoo hin taane waa'ee gaafa Afrikaa qofa osoo hin taane bu'aa Ameerikaas tuqa. Gaafa amma qoqqobbii biyya kanarratti goonaa jedhaniitiin labsii baasaniitiin jiran pirezidaantichi wanti inni jedhe tokko inni maali wanti biyya kanarratti deemaatiin hin jiru Itoophiyaa irratti deemaatiin hin jiru national interestii Ameerikaa hin tuqa waan jedhu kaasan seera sanarratti jechuudha. So kuni bu'aa isaaniillee tuquudhaaf deemaatiin jira jechuudha. Now so dhiibbaadhaan namatti agartu agowaa keessaallee biyyattii baasuun karaa adda addaatiin dhiibbaa dinagdee gochuun dhiibbaa dinagdee irratti godhamaatiin hin jiru baay'een isaa irraa haasa'amaatiin hin jiru alatti mul'atu garuu dhiibbaa guddatu godhamaatiin hin jira. Bakkeen ikoonomiin Itoophiyaa addunyaa irratti qabu baay'ee gadi deemaatiin hin jira. Biyyattiin yeroo ammaa kanatti biyya mallaqa liqeeffachuu hin dandeenye ta'aatiin hin jirti. Mallaquma liqeeffachuu jechuudha. Karaa foreign currency wal qabateetiin rakkoo hedduutu jira. Mootummaan Eertiraa yeroo ammaa kanatti information karaa adda addaatiin bahu kan mul'isu mallaquma karaa adda addaatiin foreign currency achi seenus gara Eertiraa akka fe'ataa jiranidha kan dubbatamu. Kun immoo warra uummanni Tigraay maal qofa haasa'u osoo hin taane I think namoonni poolisii financial activity naannoo san irratti godhamu hordofan hundi waan akkana jedhaatiin hin jiru jechuudha. So karaa dinagdeetiin rakkoon biyyattii irratti deemaatiin hin jiru balaan deemaatiin hin jiru. Baay'ee guddaadha. So dhiibbaan mootummaan godhaatiin hin jiran I think amma deemeetiin mootummaan iyyuu bakka marii fudhachuu waan ga'e natti fakkaata. Guyyaa lamaan sadiin kana jechuudha. Amma namtichi ammas hin jedhu Jeffrey Feltman namtichi jedhamu kuni namni Ameerikaa bakka bu'eetiin dhimma kana hordofaatiin hin jiru. Guyyaa sadii dura haasaa godhe booda gaafa lammaffaa gara Itoophiyaa deemeetiin hin jira jedhama. Affeerraa mootummaatiin gara Itoophiyaa deeme. So amma akka Itoophiyaa akka jirudha kan haasa'amu. Mootummaan Keeniyaa kalee xalayaa wayii baasaniitiin hin jiran akka mootummaatti. Keeniyaan yeroo ammaa kanatti Security Council keessatti Afrikaa bakka buuti. Naannoo Afrikaa irratti biyya baay'ee murteessituudha. Itoophiyaadhaaf ammoo ollaadha. Miseensa Igaadii. Miseensa African Union biyya ammatti East Africa kanarratti Ameerikaanis addunyaanis laalaa jirtudha. Itoophiyaan bakka saniin qabdu amma Keeniyaadha biyya laalamaatiin hin jirtu. Mootummaan Keeniyaa xalayaa wayii baasaniitiin hin qalee humnoonni kunniin karaa nagaa deemuu qabanii rakkoo isaanii karaa nagaatiin hiikuu qabanii waan jedhu kaasanii Igaad Dr. Warqinaadhaan hoogganamu isaanis xalayaa wayii barreessaniitiin baasaniitiin hin jiranii Ameerikaanonni achi jiranii observationiin ani qabu tokko mootummaan Keeniyaatii fi Igaad waamicha kana gochuun isaanii wanta mootummaa Abiy irraa dhufetti fakkaata.
ufumaa ka'aniitiin wanta waan godhan natti fakkaatu. Mootummaan amma wanti godhu danda'u humni inni qabu dadhabaatiin waan dhufee fi haa mari'annu haa haasofnu wanta jedhu sana accept gochuu barbaade. Kana jechuudhaaf ammoo biyyoonni ollaas IGADis humnoonni kuwwanis dhiibbaan irratti waan godhaatiin hin jiranii fi isiniifuu jennee wanta kana fudhannee jechuu barbaadan. Yoo yaadatte ta'e gaafa Tigraay bahanii mootummaan interim governmentiin Tigraay yeroo san bulchaatiin ture unilateral ceasefire akka goonu wanta nu gaafatee fi kanaaf dhaabaa jirraa jedhan. Mootummaan sun ammoo Tigraay warra bulchaatiin ture gaafuma san beesanii dhiyeessaniitiin gara Finfinnee deeman. I think in fact inumayyuu san dura already dhiyeessaniitiin gara Finfinnee deemaniitiin turan. So justifikationin kun akkasitti mul'isu I think mootummaan ilaalcha isaa jijjiireetiin amma mari'achuun dirqama waan ta'eef garas deemuu qabnaa waan jedhu sulla jira natti fakkaata. Kana I think over the next few days hin dhageenna wanta deemaatiin hin jiru garuu dhiibbaan mootummaan addunyaa godhaatiin hin jiru baay'ee guddaadha. It's important to note that mootummaan addunyaa dhiibbaa waan godheef qofa rakkoon kuni haala uummanni bal'aan Itoophiyaa barbaadu ni hiikamaa jechuu miti. Ultimately deemeetiin humni lafarra jiru karaa waraanaatiin wanti godhamu rakkoo biyya saniitiif decisive natti fakkaata. Inni ultimately wanta kana hiiku humna san natti fakkaata akka laalutti. Abiy maybe amma cornered ta'eetiin wanta jiruu fi waamicha nagahaa ka addunyaan godhaatiin hin jiru, ka ollaawwan keenya godhaatiin hin jiran, ka firri keenya godhaatiin hin jiranii fudhannee jirraa jedheetiin yeroo xiqqoo bitachuudhaaf ta'uu danda'a. Kana godhuuf. I think wantoota amma waggaa dabree waggaa 3 dabree agarreerraa namni kun wanta amanamu natti fakkaatu akka nama tokkotti bitanaalu jechuudha. Garuu walumaa galatti mari'achuun badaa miti. Marii jechuun garuu genuinely mootummaan itti amaneetiin karaa mariitiin rakkoo kana hiikuudhaaf murteeffatee kutateetiin gara seenaa jechuun illee hin danda'amu. But in any event wanti amma lafarratti ilaalaatiin hin jirru guyyaarraa garuu guyyaatti jijjiiramaatiin hin jira. Kana laaluun barbaachisaadha. Adeemsi isaa garuu mootummaan addunyaa rakkoon kun karaa nagahaatiin dhumachuu qaba, waraan dhaabbachuu qaba waan jedhu irraa ka'eetiin dhiibbaa guddaa mootummaa irratti godhaa jiraachuun atiin waan bal'inaan amma mul'ataatiin hin jiru, deemaatiin hin jiru, mootummaan isa san gara fudhachuu waan deemaa jiru fakkaata. Dr. Hedduu Galatoomii gama kiyyaan gaafiin jiru xumuree jira dhaamsi ati uummata Oromootiif qabdu yoo jiraateef. Yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadha. Yeroo haqaa wayii irra jiru natti fakkaata. Yeroo murteessaa wayii irra jiru natti fakkaata. Ammatti. Mootummaan kuni most likely waamicha karaa nagahaatiin rakkoon kuni haa xumuramuu jedhameetiin godhamaatiin hin jiru kana genuinely wanta fudhatu natti fakkaatu. Mootummaanis humnoonni mootummaa kana deeggaranis ideoloojii mootummaa kana drive godhus karaa nagahaatiin rakkoo kana humnoota amma waraana keessa jiran kana wajjin akka hiiku wanta godhu natti fakkaatu. So deemeetiin dubbiin kun gara humnaatti dhufuu danda'a ta'a. Gaafa dubbiin karaa humnaan qofa hiikamu hireen jiru karaa san qofa gaafa ta'u namni mirga ofiis kabachiisuu danda'u, kan uummata ofiis kabachiisuu danda'u, uummata qophaa'eetiin hin jedhe. Qophiin kun ammoo karaa humna waraanaatiinis, karaa security'niis akkasumas karaa siyaasaatiinis qophii barbaachisa. Sochiin amma uummata keenya biratti bakka adda addaatti godhamaatiin hin jiru karaa siyaasaatiin gahaadha jechuun hin danda'amu. Sochiin jira, yaaliin adda addaa jira, garuu ammoo qabatamni lafarratti mul'atu. Hatattamaan jijjiiramaatiin hin jira. Sochiif qophiin godhamaatiin hin jiru ammoo arjensii amma karaa waraanaatiin lafarratti deemaatiin hin jiru kanaan wal hin gitu. Kanarratti hojjechuun barbaachisaadha jechuu barbaada. Garuu ammoo irra caalaa I think wanta amma deemaatiin hin jiru kana laaluun barbaachisaadha. Humnoonni addunyaa maal jedhaatiin hin jiranii, mootummaan maal jedhaatiin hin jira, maaltu godhamaatiin hin jira wanta jedhu laaluun karaa hundaan iyyuu barbaachisaadha. Most importantly itti qophaa'uun barbaachisaadha. Qophiin kuni karaa humna waraanaatiinis akkasumas karaa
karaa siyaasaatiinis ta'uu qabaa wanti bara 1991 ta'e hireen wanti suni as deebi'u baay'ee xiqqaadha. Akka ilaaltu baay'ee xiqqaadha. Garuu ammoo hin jiru jechuun hin danda'amu. Suni akka hin uumamne karaa adda addaatiin uummanni keenya I think futuneetiniin walitti dhufeetiniin rakkoo kanaaf hiikaa wayii gochuu qabaa. Abbootiin hayyotiin amma mana hidhaa jiran fakkeenyaaf uummanni Oromoo fuulduratti ilaalu qabsoo karaa nagahaatiin gaggeessaatiin turan mana hidhaa jiranii namoonni kunniin yeroo ammaa kanatti mana hidhaa keessa turuu hin qabanii hiikamuu qabanii kanarratti uummanni keenya gaafii gaafachuu qabaa dhiibbaa adda addaa gochuu qabaa. Walumaa galatti I think yeroo jijjiiramni itti dhufuu danda'uudha yeroo waa hedduutti deemaatiin jiranidha. Muguun hin barbaachisu, rafuun hin barbaachisu, hojii guddaa gaafata jechuu barbaada. Atis naaf galatoome. Galatoome Doktor. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 mariin Dr. Awwal Aloo wajjin waa'ee labsii yeroo muddamaa akkasumas dhiibbaa mootummoonni biyyoota alaa Itoophiyaa irratti godhaa jiran waa'ee mootummaa ce'umsaa marii biyyoolessaa irrattis godhaa turre kana fakkaata ture. Sonni guyyaa keenyaadhaa xumuramee jira. Sona guyyaa birootiin aangoolitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Oromiyaa 11